Himiyaan indi deegaa dimbunee gara daachaa onootti dhumni mootummaa Saa'olis ekerduu biftuu dhaagaa usaati Gooftaan sababa qabaa yoo callisees callisuun isaa deebiidhaa filannoo kan hin qabne amantiif obsaan turreessaa eeguudha wanta samiin calliseet of dhiphisuun dhamaatii akkasumaati tokkummaa waaqni hin fedheef waa laffeeruun ganuu isaa dhumaati adda ba'aa warri kaansaa taatanii of beeksisaa seenaan siniin xumuraa maaleewwonni yoo turellee obsaan eegaa hin hafne yoo turellee obsaan eegaa hin hafne. Hojii guddaa qabataniitu ijaaraa dallaa isaa diigame hin hafaayisin taa'uun mandaarri abboota gubame eessa jira milaalaa inni durii daandii qajeelaan suni sooma qulqulluu labsaa deebiftanii ijaaruun kan keessanii dhaamsa bitaa fi mirgaa hin dhaga'iin hangaafittanitti keessa falaan gurmaa'ee diinni keessaan bobba'eera hojiitti adda ba'aa warri kaansaa taatanii of beeksisaa seenaan siniin xumuraa maaleewwonni yoo turellee obsaan eegaa hin hafne yoo turellee obsaan eegaa hin hafne. Dhiiga dhugootaaf dhangalaafaman of dura tootoo arginu utubaa abboota keenyaan dhaabamaan diigamuutti hin kenninu guuca keenyaa ol kaamnaa nutis jirra hambaan baraa xumuraa du'atu nuuf salphataa dhugaan nu bira ga'ee humnaa kan jedhu barbaadamaa lolli keenyaa kan gedii oon fakkaata garuu sodaan nuyi qabnu nama baay'eetu fagoota galaata adda ba'aa warri kaansaa taatanii of beeksisaa seenaan siniin xumuraa maaleewwonni yoo turellee obsaan eegaa hin hafne yoo turellee obsaan eegaa hin hafne.
Kallattii fayyina kan Waaqayyo uumama duraa qopheesse. Waggoota kuma guutuuf seexanni bifa isaa balleesse. Kanaaf namni nu hubatu dhugaa mana qulqullummaa sirriitti. Nummoo ga'een keenya namoota feeruu daddoo Yesuus jirutti. Hubannaa mana qulqullummaa samii hundi amantii keenyaati. Dhugaa achi keessa jirus lallabuun ergaa yeroo keenyaati. Adda ba'aa, adda ba'aa, adda ba'aa warri kaansaa taatanii of beeksisaa. Seenaan siniin xumurama leewwonni yoo turellee obsaan eegaa hin hafne. Yoo turellee obsaan eegaa hin hafne.